nama guutummaa biyyaa keessatti maqaan isaa ol kaafamee odeeffame Jaalmarroon eenyu? Uummata isaaf jedhee barumsa isaa dhiisee bosona filate. Maqaan isaas akkuma bifa isaa bareeda Jaalmarroo. Garuu maatiin isaa yeroo dhalate maqaa isaan baasanii fi kumsaa dirribaa ture. Inni garuu lammii isaaf jedhee qorra filatee bilisummaa barbaacha gaafa bosona seene maqaan isaa Jaalmarroo jedhame. Jaalmarroon akkuma qabsaa'ota kaanii Itoophiyaa keessatti garee tokkoon akka bilisa baasuuf qabsaa'utti yoo deeggaran, garee kaaniin immoo akka shororkeessaatti ilaalama. Kaan qabsaa'aa mirga dhala namaati jedhuun, kaan immoo Boko Haram Itoophiyaati jedhuun. Garuu mucaan bifti isaa dorgomaa bareedinaa fakkaatu kun yuunivarsiitii irraa kobbee isaa lafa kaa'ee gaafa bosona seene rasaasa qabatee seene faana dhugaan akka jirtu ni beeka ture. Kanaaf utuu manni haadha isaa isa hawwisiisu dhaloonni dhufu miidhamuu isaarra har'a ani miidhamuu naaf wayya jedhee bosona mana isaa godhate. Waggaa 16 kana Jaalmarroon akkamittiin qabsootti dabalame? Biyya isaa irraa ari'atamee akkamittiin Yuugaandaatti hidhame? Guyyoota muraasaan dura mootummaan neetworkii cufee waraanuuf yoo yaaliyyuu homtuu hin taane warri dhufanis akkuma dhufaniin dhanaa abidda buute ta'aniiru. Maqalee deemeera kan jedhamus sobaa ani asuma buna Wallaggaa jalan ture jedhee hamma BBC Afaan Oromootti ibsa inni kenneetti qabannee dhiyaanneerra. 1996 Yuunivarsiitiin Finfinnee manaajimentiin barattoota filatee yeroo galmeessaa ture. Waggaa muraasaan booda waraana mataasaa kan uummate Jaalmarroon keessa jiraachuusaa hin tilmaamne. Achuma Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti bara 1996 jalqabee yeroo hiriira mormii bahaa ture waggaa tokkoffaasaa ture. Kanaan itti fufee bara 1998 uummata Oromoon gaggeeffamaa kan ture fincila diddaa gabrummaa hordofuun yeroo mootummaan hidhaa ture Jaalmarroon Yuunivarsiitii Finfinnee nagaatti jechuun gara Booranaatti fuula isaa naanneeffatee deemsa jalqabe. Jireenyi gabrummaa nagahee kan jedhe Marroon asis achis osoo hin jedhin waraanatti dabalame. Kan inni itti makame immoo ABO yookaan adda bilisa baasaa uummata Oromoo ture. Garuu baay'ee osoo hin turin deebi'ee Finfinnee. Marroonni kun Marroo isa dura Finfinnee keessa ture hin turre. Marroonni kun waraana maqaan qofa beeku ture. Amma garuu shaakala isaa fudhateera. Qubni isaa qawwee faana wal bareera. Utuu fuullaa fuulla wal loltee utuu humna hin baasin akkamittiin akka lafas nyaachisu barateera. Gara Finfinneetti erga deebi'ee booda qeerroo bilisummaa jedhamuun maqaa dhoksaan kan beekamu itti dabalame. Utuu baay'een turin mootummaan neetworkii isaanii jiruun ajajaa olaanaa kan ture Tasfaa'uun Camadaa fi Masfiin Abbabee gaafa hidhu Marroon Finfinnee dhiisee gara kibbaatti baqate. Amma garuu gara uummata afaan isaa dubbatuutti hin turre kan inni baqate. Daangaa biyyoota lamaanii darbee biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii ture kan inni buufate. Garuu baay'ee osoo hin turin waamicha ABO'n godheefin gara Booranaatti deebi'e. Amma garuu ifatti waraana ABO'tti dabalan. Akka kanaatti ture Jaalmarroon ammaa kan alate bara 2001 kan uumame waldhabdee keessa ABO'n gaafa hiramu Jeneraal Kamaal Galchuun kan hoogganamu karaa kibbaa waraana ABO turan faana wal arge. Garuu waraana guddaa mootummaan godheen waraanni achiin jiru mo'ame. Jaalmarroonis Ugaandaatti baqate. Mootummaan Itoophiyaa Ugaandaan Jaalmarroo dabarsitee akka kennituuf yaalii isheen goote hin milkoofneef. Murtoon itti murtaa'ee waggaa tokkoof ji'a 6 hidhamee mootummaan Ugaandaas balbala mana hidhaa banee hidhaa keetu murteettaa gara barbaaddetti deemi gaafa jedhuun Marroon biyya isaatii ala iddoo hojjete biyya sadaffaa gara Eertiraatti deeme. Yeroo sana egaa Abiyyifaas hin dhufne, araaras hin taane, noobeelis hin karoorfamne. Mootummaa Itoophiyaa kan morme Eertiraan baga nagaan dhufte jettee simachaa kan turte. Marroonis erga gara Eertiraa deemee qilleensa nagaa hafuura baafachaa achi kan turan hooggantoota warra ABO faana wal arge. Yeroon achi ture biyya keessatti rakkoon guddaa uumame. Yeroo san ajajaa karaa dhiyaa fi koomaandara kan turan amma muummicha ministeeraa kan ta'e Dooktar Abiy mootummaa irraa fuudhee ragaa laachaafi ture kan jedhamu Laggasaa Wagii ajjeefame. Waraannafis manca'an. Taateen kun garuu Marroof karaa yeroo sana Eertiraa kan turan hooggantoonni ABO akka inni gara lixa Oromiyaa deemu ajajan. Innis sagalee isaa balleessee ajajatti kenname baate gara Wallaggaatti deebi'e. Yeroo inni Wallagga ga'ee hojii isaa jalqabe dargaggoonni baay'een atumti nu leenjisii nu hidhachiisi malee si faana hiriirra jechuun gara isaatti akka fiigan kan godhan taateewwan lama laal. Tokko bara 2012 mormii Oromiyaa keessatti ka'e yoo ta'u dargaggoonni baay'een
dargaggoota baay'ee filachuun miseensa ABO akka dabalu godhe. Kan biraa immoo kabaja ayyaana irreechaa irratti kan uumamu dargaggoota meeshaa milishaa gandaa warra jedhaman irraa saamuun dargaggoonni naannichaa gara ABO'tti dabalaman. 2016 ABO'n godinoota Wallaggaa Arfan keessaa aanota baay'ee dursummaa jaalmarrootiin to'ate gandoota baadiyyaa bulchaa ture. Dr. Abiyyi gara aangootti erga dhufee booda naannoo sana humni mootummaa jiru daddabe. Haala mijataa kanaan fayyadamee ABO'n godinoota karaa lixaa jiran to'ate. Mootummaan inni haaraan ODP'n durfamuu fi Daawud Ibsaan kan durfamu ABO'n Eertiraa irratti walii galuun boqonnaa haaraan paartii haaraa uumuuf walii galan gara biyyaattis galan. Kana booda jaarsoliin biyyaa fi abbaa gadaa walitti dabaluun koree dhaaban. ABO'n hidhannoo hiikkatee gara biyyaatti akka deebi'us jaarsummaa jalqaban. Jaarsummaa kanaan miseensota ABO hidhatanii turan keessa hiikkatanii galan. Jaalmarroon garuu qofaa koo hafeen qabsaa'aa malee meeshaa koo lafa hin kaa'u jedhee ejjennoo isaa hin jijjiiramne dhageesse. Sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo sa'aatii tokko oliin kan dhageessise Marroon tasuma ODP akka hin amanne meeshaa hiikkadhaa yoo jedhamtanis akka hin hiikkanne jedhee miseensota ABO'f dabarse. Koree araaraa kan jedhame anaan qaamaan na argee na haasofsiisuu eeyyamamaa miti. Isaan fedhiin isaanii waraana koo tokko tokkoon hiikkachiisuudha jedhee dubbate. Itti dabalees isaan waraanicha mancaasuuf socho'aa kan jiran jedhee himate. Dursaan ABO kan ta'an Daawud Ibsaan koree araaraa deeggaruun waraanni ABO waamicha godhamee fi fudhachuun gara bakka qophaa'eefitti akka deeman ergaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Jaalmarroon hooggantoota keef ni ajajamtamoo hin ajajamtu jedhamee gaaffii gaafatameef yoo deebisu akkas jedhe. Hooggantoonni koo waan isaan jedhan ABO'n kanuma keessan dhaqaatii mariisa waan isaan siniin jedhanis dhagaa jedhe. Itti dabalees gaafa dubbatu ani wantoota faayidaa qaban irratti mari'anna jedhe malee propagandaan poolitikaa bu'aa hin qabu. Uummanni Oromoos cunqurfamuu hin qabu jedhaa jedhe. Isaan garuu miseensota waraanaa keenyatti bilbiluun tokko tokkoon hojii waraana diiguu hojjechaa jiru jechuun waraanicha diiguuf hojii hojjetamaa jiru irratti dheekkamsa isaa dhageessise. Yeroo kana rakkinni jiru furmaata hin arganne jedhee kan amanu Marroon amma kan isaan hiikkachiisan dhibbarraa harka 5 hin ta'u harki 95 ammayyuu hidhatanii jiru jechuun dubbata. Bifa kanaan bosona manasaa godhatee kan itti fufe Jaalmarroon lixa Oromiyaa irratti kan inni ijaare miseensota ABO irratti hoogganaa ta'e mootummaa sodaachisaa akka jiru beekamaadha. Yeroo dhiyoo as Jaalmarroon waraanni isaa faana jira naannoo jedhamu odeeffannoon tokko dhaga'ama. Intarneetii ta'e bilbilli kan jedhamu hunduu addaan cite. Uummanni yaada mataasaa jechuu eegale. Mootummaan neetwoorkii addaan kutee ABO waraanaa jira kan jedhu sooshaal miidiyaa guute. Torbee oduun kun dhaga'ame keessa odeeffannoon biraa baate. Yuunivarsiitii Dambidolloo irraa gara biyya isaaniitti utuu galaa jiranii barattoonni naannoo Amaaraa ukkaanfaman. Dhimmoota kana irratti deebii Jaalmarroo barbaacha BBC'n Afaan Oromoo gara Jaalmarrootti bilbile. Jaalmarroonis deebise. BBC'n amma naannoo kee maaltu jira jedhee yoo gaafatu Jaalmarroonis isa ammaa xiqqoo adda kan godhu bilbillii fi daataan moobaayilaa baduusaati. Uummanni wal quunnamaa hin jiru. Kan isaan yaadan waraana ABO irratti miidhaa geessisuu waan hin dandeenyeef karaa adda ta'een itti deemuu isaaniidha. Waraana baay'ee konkolaataan guuraa turan. Dabalataanis humna addaa yeroo darbe leenjisan as erganiiru. Kun icciitii miti. Uummata keessa deddeebi'aa turan konkolaataa uummataa fayyadamu. Yeroo hunda dhufu deebi'uun hin jiru. BBC'nis hin deebi'ani gaafa jettu achumatti dhumu jechuu keedha gaafa jedhu kun deebii gabaabaadha jedhe. Yuunivarsiitii Dambidolloo kan baratan barattoonni 17 humna hidhateen ukkaanfamaniiru. Dambidolloof Gambeellaa gidduutti waraana keessatti ukkaamse isa jedhuuf gaafa deebisu immoo kana yeroo jalqabaaf kanan dhagahaa jiru sirraatiidha. Waraanni keenya gocha akkasii hin raawwatu. Barattoota yuunivarsiitii faana walitti dhufeenya hin qabu. Kuni tasumaa hin ta'u. Kanaan duras hin taane gara fuulduraattis hin ta'u jedhee deebisaa kenneera. Gaaffiin BBC inni itti aanu Jaalmarroon TPLF faana hojjechaa jira. Yeroo darbes Maqalee ture kan jedhu ture. Jaalmarroo yoo deebisu yoo barbaadan Marroon du'eera. Yoo barbaadan Maqalee jira. Ijoolleen Oromoo waan barbaadan qabu. Oromoon of danda'ee poolitikaa mataasaa dursuu qaba. Ofiin of bulchuu danda'a. Isaan garuu kana deebisuuf karaa Amaaraa nu baasa jedhanii sababa barbaadu. Marroon yookaan ABO'n warra kaan faana hojjetu jedhu. Utuu of dandeenyee sochoon maalumaafuu ani kan hin argamu bosona Oromiyaa buna Wallaggaa jala. Gaaffiin BBC inni itti aanu Wallagga irraa intarneetii fi bilbilli addaan citeera yeroo jedhamutti akkamittiin si argachuu dandeenya? Jaalmarroo yoo deebisu dhugaadha. Guutummaa Oromiyaa irraa neetwoorkii yoo citeyyuu guutummaa Itoophiyaa irraas dabalataan yoo citeyyuu waraanni ABO neetwoorkii mataa isaa qabaachuusaa kanarraa hubatte. Waraanni keenya wal quunnamaa jira. Kun deebii isa xumuraa ture.